Chiko yommuu lafa ga'u waan arsiya narrafee firrafni jechuufis cisa kooraan jira maqummaa fanciisa malarrafaa miti gaaffii deebii dhabde na keessa marmarti akkamiin ta'a waan ta'u si dhabee rafee buluu yaadus yaada koon dadhabee eenyu gadi kanatu na aarsa mafanaaru dida aan ergamu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na aarsa mafanaaru Ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida garaan koo rakkatee rakkina faarsiti abjuun kadhabdeef godhumaa rakkatee egaa hamma yoomii gadadoon jiraatti. Garaan koo rakkatee rakkina faarsiti abjuun kadhabdeef godhumaa rakkatti egaa hamma yoomiitti gadadoon jiraatti. Ajaa'ibame namaatu xinnaa guddaanii su'amartu obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha ajaa'ibame namaatu xinnaa guddaanii su'amartu obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha obsikoo naafuura jiidha wotoon miidhamuun jiraadha jaalaltii anaaf araada kanaaf keessi koo miidhama natti murteessini yaadama furmaata dhabee irra kame. Aan ergamu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na aarsa mafanaaru dida aan ergamu malee ergachuun dadhabee kanaaf rafuu dida garaan koo rakkatee rakkina faarsiti abjuun kadhabdeef godhumaa rakkatti boohee mankaraalee imimmaanii lakurroobse lakunini lakurroobse gaaffii jaraa hedduu eenyuun na deebise gaaffii garaa danfoo eenyuun na deebise mudannoo tasamoo
harjo marabiti manuma gadadon anati marmarti manuma gadadon anati marmarti